achi ijoollee fedhiyoon ammaa waraabee hin jiru na fullaasuu didee asirratti asinii xumuraa amma dhumaa dhaggeeffadha. Anduraatirraa amma jammaraa dhaggeeffadha. Seenaa tiyya keessa darbee siniin jedha. Achi paaspoortii kiyya sanamma niitiin na argite as deebi'ee ijoollee obboleewwan koo biyya alaa jirtu. Ijoolleen biyya alaa akkatti birrii fiddu argee mitire itti namadha obboleewwan kiyyattis. Rakkina tiyya foon kiyya afanii akka ta'etti bara darbaafan. Amma obboleettii Dubaatti barreesse maaloo bannaatti akkatti rakkatteerti birrii fixaniiru maaloo gargaaraadhe misajji barreesse maaloo duraan nageenyettee mucayyoon naan argineere mucayyoon kaardii bitachuu dadhabe sanan dhumee jechuudha. Amma achi ishii Saawudii na argite siistarii waan tolachuu na argane takka marmaraa na dandeesse takka hoo biyya alaa ittiin nan deemu na dandeesse inni yoo paaspoortii na saddisiise ijoo zeegaa kiyya isinitti machuun du'aaf hin jenneen kinoo kanarraan geessin jechuu dhaggeeffadhaa maduma. Amma inni akkasitti na gargaare bilbila kiyyaa misajjiitti barreessee siistariitti ishiin birrii na argite sunis Saawudiitti na argite takka marmaraa na dandeesse takka biyya alaa na dandeesse inni yoo paaspoortii kiyya na saddisiise biyya alaa sunu gaddiisaa naa tole xeenaa dhabe xeenaa argadde biyya alaa na didi biyya alaatti na deebise biddeen kiyyatti na deebise jechuudha. Biyya alaa deeme lafa garuu waan hunda isinitti himanne gizee mucaa kanatti dhufu inni irree waa tokko hin qabu birrii 50 buukirraa qaba. Ani yaadaa 0 dheedha isinitti madde 00 mucaa suni maatirraa lafa maatissaa kenneefi baadiyyaadhaa katamaa keessaa geeddareeti lafa san amma biyya alaatitti na argee jechuudha. Waraqaan miyaatii beeksise maatii kiyya toleedhaniif anis toleedheef dhugaa waaqa odoo bineensi na nyaate isa faana na nyaata. Oonan gadi demes oonan argaddes oonan beelees isa faana malee nam takka dhugaa rabbi nama himmaan kunarraa xaragee seenaa keessa na dabarse waan ta'eef. Amma achi mucaan kun ana biyya alaatitti na ergee warra maatii kiyya waraqaa beeksisee isheedhaniini amma isa lafa kennanii fi maatisaa baadiyyaadhaa katamaa keessaa geeddaree maqaa eenyuti maqaa kiyya maal akkamitti geeddareedha ijoollee akka kufneetti namni akka duunetti amna malee isiniin jedhe amma abbaa kiyya waameeti maqaa lafa san maqaa kiyyaan godheeti waraqaa san abbaan kiyya fudhatee galee birriin beerutanii dhisiyalaa dhumte suni oosii bitti lafarra sii bitti kinoo akka waan dhabdeetitti ilaaleen akka waan qabduutitti ilaaleen jedhee sammuu koo boqonnaa dabsan boqonnaa naa godhe warri dhiiratirree dhaggeeffadhaa ilma namaa akkatti mimmaan irraa xaragee nama na godhe. Amma achumarraan lafa isaa irratti ijaarradhuu naan jedhe ijaarrattos naan jedhe birrii ergite akka waan bitamu waan hojjetamu hundumatu bilbilaan haasofsiistee akkasitti bitatta. Ani jireenya fassi barbaade ciqiciqii hin barbaadu. Anirree jireenya keessatti boqonnaan barbaade malee ciqiciqii isaan barbaade. Yaa dubartii dhaggeeffadha yaa obboleewwan koo birrii yoo inni irratti argite anuma tana inamanii birrii seexana karaa nama harkaa baddu hin beekan walitti nama natti isheen. Amma achi mizmaara bituu dhaqa obboleettii koo obboleessa koo dhaggeeffadhaa gudii nama mizmaara bituu dhaqa. Namicha mizmaara irraa bitu san itti naasa biyya alaan jira garuu akka biyya keessa irratti na hojjisiise waan kiyya baraan deemala akkan hin xaraxarree sarree akkan boritti hin caqaccan jireenya qarroo barbaadeen irree akkuma ani jaaladha ijoo wiitanii numa argattu dhugaa waaqaa nama nyaata milkoofne malee namni hawwii qabu inuma milkaa galgala keessas geenama dhabu galgala isa bareedu. Amma mucaan kun mizmaara oo bituu dhaqe abbaa mizmaara irraa bitu na haasofsiisa birrii ammanaati tafeedha. Inni irree gammachuu irratti waraqaa laalakkaatti eeshi simintoo bituu dhaqa akkasumatti anatti dubbisa abbaa simintoo gatiin bara. Amma shawaa bituu dhaqa akkasuma warra hojjisiisoo gatiin ammanaa kaffalamu akkasuma kunoo dhumate yoo kunis akkasumatti birrii kiyya. Anjee lamaa manaanan hojjisiisa. Anjee lamaa buukirri kiyya irratti naadha. Anjee lamaa buukii kiyya irratti akkasitti hojjetadhee intalli zeeroo sun
nama taate. Sinis immoo kana yaada malee du'a yaadina. Waan ni jiraadhaaf nuume maaliif du'atti of gaggeessitu? Du'arraa fagaadhaa ta'u sinirraa of fagaattu. Qaattanii tun kumle takka takka odoo garaa nama nyaatti. Beeloftee uniformii keessa odoo asii gubattu galtee odoo kafana takkan uffatee kafana akka ilmoo namaa biyyeen nyaatti. Anaa nyaattu biyyeen dhugaa waaqa. Akkasitti mucaan kun mana na ijaaree nuulachuu zeeroo turre kinoo warra waan gaariirreera dhugaa waaqa. Olin lollu olin geenyu waan jiru birrii kiyya akkaataan beeka oonan gales wanna takka jechuudha. Amma mana sannaa ijaare siniif affixa. Mana sannaa ijaare Dubaay waggaa 5 ture biyya irratti gale. Samaanaa godhadhee bucaa kana wajjin birrii kiyya buukirratti cimmisaa ture sani lafa tirfii mana malee jechuudha. Lafa tirfii bitadhee dhufe dallaa inni itti naannachee shunkurtii adii dhaaba xiqila goommanii dhaaba. Mana sadirratti na ijaaree jira. Inni hojjetaa ture jedhamu goritti. Hojii sanniiseet baargaamoo dhaaba. Baardaafii jechuudha. Baardaafii facaasaa xindii 14 walakkaa dhaaba. Mana na ijaara. Qallaboo hin qotaa minaan achi ol ka'a. Ijoo kufuunis ammanuma guddachuunis ammanuma miti. Akka kinoo fiilmii ta'e seenaan kiyya jechuudha. Akka fiilmii ta'e anirree akkuma fiilmii tan godhe jechuudha. Kufeesi kees galata rabbii. Eenyumtu oo nyaatamtan hin boo'inaa. Oo nyaattan boo'a. Wanni dafqi nama harraaf namaa taate. Boru garuu haraddaa namaaf balleessiti. Dhugaa waaqa umurii ofii gabaabbata namni. Umurii keessan dheeradda. Dafqi teessan xiqqaattuyyuu ishiidhaan bula. Hoo dabdanoo bosonuutti galaa bula. Dhiirarree maan ta'e. Omaasiin kun dafqi dubarti. Dhugaa waaqa. Harraaf garuu sii ta'a. Boru garuu si balleessa. Dhugaa rabbi. Maaliif kufeen ergesse. Imamee sarge wannan hin taane jiru. Kanaaf marjii nu diina ofin ajjeesina. Maal haadhatoo maal birriin nuffinne nuti fide malee hojjete. Kanaaf akkasitti yaada isinii jedha obboleewwan koo. Amma mucaan kun kinoo akkanatti innis jireenya isaa godhate anis jireenya isaa olitti makanne innis hin xaara anis hin xaara olin caqaccannoo birrii kiyya akkaataan bara yaa obboleettii tiina dhaggeeffadhu. Ani namicha samaanaa wajjin hin godhadhee biyyaa bareeto samaanaa wajjin hin godhadhee akkaataa isaa waa'ee isaa beekuyyuu birrii koo itti nangalaasan birrii koo hin balleessan innuyyuu akkasitti hin barbaadu. Mucaa kana shakkeetii miti akkanatti waan hunda bira dhaqee na haasofsiisee bituusaa shakkii keessa galuus hin barbaadan. Ani amanuun isaa dhiisitii miti. Garuu immoo amanamee jireenya isa faana godhachuun barbaadeedha. Anirree amanamee jireenya isa faana godhachuu barbaade. Tokkoffaa dhiira malkii ilaalinaa. Amala isaa ilaala. Namni bareedni keechi ishee bareeddudha. Keessisa. Akka dubartiitti naa yaada malee akka dhiiratitti naa yaada. Guyyaa takkitti erga walitti dhufne waggaa sallaffaa fixuudhaaf. Guyyaa takkitti jechaan na tuqee hin beeku. Maqaa jaalalaatiin na waama. Guyyaa takkitti beelee dhoobadhee tachi teessa maalidhaa akka dhiirri kinoo dubartiitti koosaa guurusan. Isa bira firii argate nyaatee hodhamee dhiisu bakka. Kadhannaa isaa naa kadhataa naaf irree bataskaana dhaqee naa kadhataa. Oona dhukku birree itti namadhaa deemee salootii naa godha. Akkasitti ol jajjabeessinee jireenya keenya fooyyeffanne nu. Ammas immoo kanaa ol akka taanu rabbi irraa abdiin qaba. Maaliif fuudhee dafqa namaas keessaan qabu. Tiimaanan xaara jechuudha. Nyaanni amma irraa nan nyaatame malee. Kanaaf dafqa teessan xiqqaatturre odoon kaan biyya laatu naa dhufuu didee mucaan kun gizee sanaa izoozidee mimmaan irraa xaragee miti. Odoo manaa dhabne bosonuu keessatti affaana galeetu jireenya godhadha malee bosona keessatti ana nama mimmaan irraa xarage du'a bichaa biraa nafa xara jechuudha. Kanaaf yaan tala nama ofin nyaachisi nyaatamtu guddoo yaadin jireenya yaadi. Ijoollee munni tokkichi hin haara malee hin boba'u. Nama tokko ta'ee jechuudha. Odoo amma feexaare umaaf fooyya'uuf. Inni irree in hojjetan taa'u rabbi qixxee isaa hojjetu hin jiru. Gara walitti dhufuuf fididi. Laa anis minaan saatii innis minaan kiyyaa walitti nu dabbalee garuu mana dhabne mana godhannee mala dhabne mala godhannee kinoo amma jireenya fooyyeffannee tokko taanee. Sinirree kana yaada malee du'a hin yaadina. Ijoomee warra fajjeessu warra akkasatti lubbuu isaa aaree of galaafatu kun lubbuu isaatu mana waaqayyo ofitti eeyyamee fudhatu. Abidda irratti bobeessitu lubbuu keessan akkuma foon keessan lafatti gad dabarsita. Waan akkasii dhaaba. Galatooma hundi keessanuu dhiifamas naa godha.
isinitti